warri alagaa bira deemtanii lamma hamattan of hamachaa jirtan of nyaachaa jirtan of facaffisaa jirtan sammuudhaan shira yaaduu irratti namni akka Jawaar hin jiru beekan yoo Hitler taate malee he has a mind waajii guratti hin beekan nama kana fayyaa qabaa qoyanii rakkate akkamitti abiyyi si ajjeesaa naan jedhee jedhe kijjiba dubbisu dhaloota karaarra beedu dhaloota jeequmsaa kana dalagaa jira jechuudha OMN fi mootiin Girrisaatis ummata ijoollee xixiqqoo tana qollafee jira jechuudha sammuu yaa Girrisaa fuula Rabbiidha maali jaarsaa jaa maali bututtu torbaan amma Awurooppaa keessa ture kana waa hedduu bannaqaa jira maasha Allah jawwee Giriis nama tokko waa'ee qabsoon beeku mee maaltu kenna kaaye manannaa dhufan sodaa teessaniif jecha dhiifama naa godha isanuma sodaa teessaniif qeeroo Naayiroobii manannaa dhufte lubbuu tana Jawaari fittu qee waan baduun hin argume warri alagaa bira deemtanii lamma hamattan of hamachaa jirtan of nyaachaa jirtan of facaffisaa jirtan by any means namni beeka dhiirummaa isaa murannoo isaa sirriitti waan beekuuf gaafa isaa mattan isin madaala of xiqqeessitan irraa deebi'a garaagarummaa yaada jira ta'e yaada san mormaa san bira tarree garuu xiqqeessuudhaaf yaallan ufuma xiqqeessitanii isiniif isin milkaa'u jechuun barbaada. Jawaari fayyaa qabaa qoyanii rakkate akkamitti abiyyi si ajjeesaa naan jedhee jedhe kijjiba dubbiin suni yoo jaaladha ofeetan illee ni jaaladha garuu dubbiin si ajjeesaa naan jedhe sun dubbiin sun kijjiba ijoolleen xiqqoon dhugeeffatu turi kijjiba maali yaada yoomii dhugaa dubbannu kijjiba dhugaa osoo gara cinaa yayyaa kijjiba namni si ajjeese jedhee hin jiru kitaaba gurguradhu adee yeroo namni si ajjeese jedhee hin jiru biya bayu filamin imannaan Jawaar himatu sunni kijjiba soba jettee ati kijjiba namni si ajjeese jedhee hin jiru akkamitti nama guddaan si ajjeese jedhe ay ana dhiisii mootii yayyuu dhugeeffata dheeru dubbisan ay nama akkamitti namni gurgu hayyuu meeqa jira jechisan dhageeffachuu jiru kijjiba wanni akkami mootummaan tokko nama qabsaa'aa tokkoon si ajjeese jedhe saatis mistake hin jedhamu duniyaa tanarra mootiin Girrisaadha kaayoonsa dhaloota hongaa uumuudha dhaloota balleessaa jira dhaloota hojjanne dhaloota dalaganne dhaloota diinagdee irratti yaanne dhalootuma waasaamu dhaloota karaarra beedu dhaloota jeequmsaa kana dalagaa jira jechuudha OMN fi mootiin Girrisaatis ummata ijoollee xixiqqoo tana qollafee jira jechuudha sammuu isaanii kana qulfii warri qulfiin itti cabte irraa banuu hin dandeenyu nuti warri qulfiin itti cabin ammoo gizee nuti kanatti isa saaxillu kana irraa banamaa deemti irraa saaqamaa deemti harkaa deemanii jechuudha waan inni itti jiru nuti gizee hunda namuma nun ta'ini nu gowwoomsa nuti gizee hunda namuma nun ta'ini nu hongeessa nuti gizee hunda namuma nun ta'ini nama keenyaan wal nu lolchiisa nuti gizee hunda namuma nun ta'in jala girrisna nuti gizee hunda obboleeyyanummaa wal fixna maan baranne tajaarraa abbaa gadaarra godhaa turanirra maan baranne tawaaqoo guutuurra godhaa turanirra dhaabbadhaa xiqqoo if bara mee hundi keenyaa viidiyoo jaarsa qumbursii kanaallee adeebinu waan ullallanne ijoolleen fuula Rabbiidha fayyaade yaa Girrisaa fuula Rabbiidha maali jaarsaa jaa maali bututtu waan qeeraa isaa sagalii nama dhufa dunguqu aja jaarsaa carqii jitte waan qafuuloo qabe carqii gaggawa magaalaa guutuu jiruuf keessa qeera ajaawa qaabaan hudduu shuba fuula nyarqoo gaalaa fokkottu awon jaarsaa dhage qotte duudaan akette nuti akka nama iyyaadu baannu namni akka keenya iyyaadu hin dhabu si haaka isaanii iyyaadu san namni qotte duudaan bantu haaka keetii kana faadha yaa guddaaf jecha guddaafa meeti addaati waa'ee isaaniitiin waa'ee Jawaarii fi waa'ee keenyaan asirraa waa harkatu mee maal wanni harkattus maali meeti qoy tiktook kanarraa qoy miidiyaa kanarraa wanni harkattu maali artistii siin jenna mooti aja yaadan gaggawa siitu balleessee gaggawa akka awwumaan juunuun beeku maa garaan laal sirraan dalagu jawween beeytaame kana hojii haasoytaa kana
Kana beeytame kan. Ya tortora. Tortora Kotiin diangkan. Kana aja so itaso si hojin ka bujawwen. Asirraa bidirraa lolii yaaraachi. Waa'ee kanarratti koomantii takka kan kanneen beeytame. Waa'ee namni irraa baratu namaa dabarsennaan. Kun maal dabarsaa ittuu dabarte waa'een isaati. Yaa tortortu. Quality. An jaarsi kun irra booda sii kan hojii mana amne. Wallahi likii deemni sitti hima ajaansi. An nama sillee sodaatu musiti. An nama waan gootu leesii miti guddaa jaarsaa. Nagaggaa. Ish. Afaan durre afaan disti emooshaa goote. Mee fokkina rifeensa kana rabbi. Mee akkatti fokkatu nama laala. Koflon. Manzilaa kaatettana. Yaa qororto. Nuti waan ifnu jibbisiisin kaabar nuti ijoollee gana effeena gana biyya tanaaf gana barannee biyya tanaas jijjiirannee iyyaan. Mee maal dhuftaa mee halkan keessa mee maal dhufta nuti ni bu'aarannee xiqqeesho miidiyaa kana laaluu feene sanaafuu barnoota jira yeroo hin qabnu miidiyuma kanaafuu nuti nu rabbashin. Aasi funyaan gama dhufe. Yaa ka dubbisaa jooti. Ka dubbitee ajaa ana kawwata. Ajaa ta'e biyyaa qabadde laal bichi. Hafuurri afaan keetii. Hafuurri afaan kee bal'ina achiis na dhageene rakkaan toora miitiif kakanii na qabee qabbattee. Raammoo sagaraa. Yaa raammoo sagaraa. Qubbursii udaan namaa babbartu boobbi. Ati laayi. Dhawoota. Ati boobbu udaan nama kan jama bari udaan namaa fa'a. Albaati. Uzariyaa ta'e tortora. Tortora haasawni waa siyaasaa sirraa deemu. Hakkaas jala taa'usan. Udduu jala bilaali akkasii fitti haasa'e. Biite tana haasa'uu fi afaan akka tokko na hojii. Nurraa deemoo. Deemnu raashi. Hin fadhu viidiyoo matanaa arrabu. Fardoo udaan guddu. Hadibbeen sammuu doomsite. Ha udaan isaa guddina. Shintibeetiin warraa diraame akka guutamte. Fardoo udaan guddu. Waan ati nyaattu si beeku. Ifin beektu kaskaa akka nyaatti dudaan tati. Jaarsoo afaan onak. Tortortu. Tortortu afaan akkana qadanka. Gobloltutti. Anaa fi Jawaar Mohaammed dirree siyaasaa irratti walitti gadi nu lakkisa. Dhuguma dubbachuudhaaf beekan. Garuu warri isa laalan yoo warra ija hin qabne mindless blind followers warra janiin yoo taatu taate dhibbaraa dhibbatti inni namoota. Itoophiyaan sabaa fi sablammiin guutuun teessee ilaalte jennaan. Addunyaan guutuun teessee nu daawwatte jennaan. Ani rizmee xiyya guyyaa durarraa ilaa irraa gadi baasee waan hin hojjechaa jiruu fi kana godhennaani ani kompeeninaa fi Jawaar Mohaammed wal cinaa ceenaan siree xiyya gubbaa akkas diriirfadhee taa'eetiin mooha jechuudha. Prime Minister of Ethiopia ta'uudhaafis mootummaa Ameerikaa dandeenyinaa fi inni fiiguudhaafis nuulmaan mooha jechuudha. Kompeenii dhagaa. Maaliif kompeenii gaafa dubbattu anti xiqqeenyarraa mana barumsaa gaafa jiru kanaan godhee qabxiin kiyya kanaa kaampaaniin hojjechaa ture kanaa wanni humanitiidhaaf godhe kanaa ja'ameeti wal dhaadanii biyya addunyaa kanarratti gartanii miti warri hin beeknes biyya keessa jirtanii gartanii miti dhaadatee seena. Akkasi dhaadannee rizmee keenya gadi galakkifne hoggaa seenne aniin du'ee giifaana gubbaa jiru Jawaar akka muun hin beeka. Jawaar qofa miti warra mootummaa Itoophiyaati mi Afrikaa guutuu akkan muun hin beeka. Garam hundaanu maaliif dhugaa dubbachuuf dhaloota sammuu kana rabbiin gaafa sii kanne kuni kennaadha. Gara biraatiinis dhugumaan dubbannaa beekadhaa. Waa'ee qabsoon beeku mee maaltu kenna kaa'e? Manannaa dhufan sodaa teessaniif jecha dhiifama naa godha. Isanuma sodaa teessaniif jecha. Qeeroo Naayiroobii eeda manannaa dhufte lubbuu tana Jawaari fittu waan baduun hin argume. Warra salaachuu jiranii. Qiyaamaa gaafantu rabbi warra gaafata. Gaafii sadiyyuu irraa nafu. Islaamni salaachuu jiranii hin deebi'a wallaahi. Fataa jenna filtara sallee dadhabee jiri firraa dhiise. Okay? Dhisi gadi walii dhufaa. Garuu balleessaa kee dammoo dhiifama booda gaafa. Ni dhufa jilbiifadhee dhiifama san gaafadha Oromootiin. I love you so much. Shira yaaduu irratti namni akka Jawaar hin jiru beekan. Yoo Hitler taate malee. He has a mind. Waajjii guuratti hin beektan nama kana. He is brilliant when it comes to destroying things. Akka xuufaana garaa akka harree gaara qaaf gootanii hin tattaa'ina gadi bahaadhaa dubbadhaa. Gadi bahaadhaa narratiivii isaa manipulate godhaa akka funyoo udaan buutee biyya keessatti godhuun dirqama isa irratti taa'ee jechuudha. Boombiidhaan miqa ittiin loltan. Amerikaa keessa deemuu irratti jira.
maallaqa wali qabachuudhaatti jira raasan maala guurachuudhaatti jira booda isin rabbanuu taalola yaa ummata kacha labbe as teessanii gadi baatanii akkasii miti bahaa gati waan biraa tokkoon isin himamu psychology ani Johar Jawwe Jawwen Kenya torban amma Awurooppaa keessa ture kana waa hedduu gannaqaa jira maasha Allah Jawwe please nama tokko bira laal maaliifi dubbiin ta'e hedduu si dura wal dhawaa jirti waan silaa namni dubbanne waan kijiba dirree taa'u kana godhaa jirta meelaal nama bira laal haa jechuun xiqqishoo haasawni kee kun gartee si dura wal dhawaa nuti mootummaa tana diiguun feenuu mootummaa tana gartee utubuu feenaas ni jetta ammaasi mootummaa tana bakka darbineeti gartee nama sabaa sabootaa ta'u bakka keenya jetta kana hunda sanuma dandeeysa moo akkami amma baru dubbiin akka durii miti bar dubbiin akka durii miti gaafa duraa humna takka taaneetti ilaal Minneapolis Minnesota irraa biyya guutuu humna takka taaneeti Tigree irra dullee buqqaafne amma immoo amma akkasni ni dandeeyama natti hin fakkaatu maaliifi asuma irratti ilaal sappoortarri keetii fi warri si dura dhaabbatu wal qixaa jechuun hayyoonni akka jiru si dura dhaabbachaa jira abiyyi siin ajjeesanaan je'ee ofiisan na yaameeti kunis reject infuunu waan asirra Jawwe wallahi anmir kaante moosa kami laal nuti dubbiin dhugaa takka abbaarraa tolti yoo dubbiin dhugaa takka ni fakkaatti beeyta akkanuma lafaa kaatee waan kana niin godhaa Jawwe hiyyummaa yoo qabaatte ummanni Oromoo si gargaaruu dandaya rakkina adda addaa mee gaafa duraa nuti gaafa dura haasoitu san mee laal ummanni sheer godhaa jira waan ati dura haasawaa ta'u mootummaa kana haa utumnu bakkatti haa qabnu mootummaa kana gartee bira haa dhaabbannu jettee sumaatu ummatatti himaa ture har'aas ammoo hin taane jettee lafaa kaate jechuu maal dhabde akka nama gartee maallaqa dhabe akka nama waan barbaadu takka fedhinnaa mataa isaa dhabeetti mammaraachaa jirtaa jechuu akka nama fedhinnaa mataa isaa dhabee mammaraachaa jirta kanarraa yoo suuta deemta irra sii gaariidha maaliif wannummaan keetuu akka qabatama sii qabu nama gorsaa tokko bira laali duratti hayyoo taatu nama si godhee bara innawaa amma ta mootummaa Itoophiyaa bartaayisii diiguudha achi fagoo himee sanittuma dhiisi amma jireenyuma kee jechuuni adeemsuma kee kana ati vaaluu ummata bira qabaachuuf joolleen harkasii dhooytu tunuma takkallee miti warra humaan beeyneetu harkasii dhawaa jira ummata humaan beeyne kan hubanne kan yaada tokkollee hin qabne gartee kanuma harka dha'uu barbaaduutu harkasii dhawaa jira malee tokko nama beekumsa qabu khasibira jiru nagarre nama tokko ka beekumsa qabu khasibira jiru harkasii dhawaa jiru gartee joolluma akkanuma ifirraa duriis onlaayinuma kanarraa tiktok irraa nama arrabsaa turte malee tanaafuu akkanni sinfeesisu kitaaba namuuni bita sirraa bita namuuni gurguratta kitaaba ni gurguratta ammoo haasawni keessi harkaa wal dhawee kijiba dila kana xiqqeessi maaliifi takka wanni hedduu faaluu keessi cabse abiyyi siin ajjeesanaan jee ofiisan na yaameeti mee namni yoo si jeesuu deeme namni yoo si jeesuu deeme siin ajjeesa siin jaa si yaameetuma si jeesa yoo si jeesuu fedhe eenyu isa gaafata pirezidaantii biyya jechuun nama biyya san bulchuu bar nama siidhuus danda'u hasiis ajjeesuu danda'u garuu min barbaachisu si jeesuun maa isa feesise maali jecha si jeessa sababummaan inni si jeesuuf hin jiru haa obboleessa isaa maaliif ajjeesoo
yoo atummaan ifii fajjeefte malee inni sin ajjeesu kana kuni murtiidha jechuu garte. Abiyyiin nama beekumsaan guutame nama beekumsa qabu. Abiyyiin barmootan qabu faa jetta akka ummata uumaan beeknee jawwe. Barmootan qabu. Hai yoo barmoota qabaachuu baate maaliin akkatti biyya tana hoogganee kiib godhee bulchaa jira. Torbaan tokko bulchitu ati bar. Torbaan tokko biyya tana bulchuu hin dandeessu. Amma huduruu arriin siin facaateemi. Torbaan tokko biyya tana kiib gootee bulchuu hin dandeessu. Lafarratti gabbu'aa lafarratti haasawaa mootummaa badhaadhinaa lafarra gabbuune lafarratti gabbuune yooni haasoyinaa ni jettan welcome. Ammoo kanumatti qilleensarratti tatatatatatat gartee akka nama hinaaffaa qabu akka nama belbelee akkana goggorachuun rakkina tokko hiikuun ja'amtu jechuudha. Arrammoo wanni feete yoo taate ummata Oromoo kana diddiineeti facaafnaan akkan taanetti faffacaafneeti balleessinaan hin danda'amtu. Amaarri sin fudhatu jawwe Somaaleen sin beeytu Amaarri sin beeytu Oromoo tanaan gogooseen mallee gartee mootummaa Abiyyi kana arihee waan akkana yaada akkanaa kana ifirraa dhiisi. Kun hin danda'amu gana. Kun hin danda'amu kitaabaniin gurguradha jettaa yes kijiba ooftu kana ifirraa dhiisi. Directly kitaaba kee gurguradhu akkana siin jenna nuti akka nama Oromootti.